Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoodhaa akkam jirtan nagee qabdanii fayyaadha. Bakka jirtanitti Rabbi isin bira haa jiraatu. Ramadaana kanas warra irraa milkaa'u Rabbi isin haa godhu. Akkam jirtan nagee qabdanii fayyaadha. Dhiiraa fi dhalaan dardaraa manguddoon qeerroo fi qarreen nagee qabdanii fayyaadhaa isiniin jechaadhaati. Nageenya keenya qilleensa irraan isin bira haa ga'u. Maaliif jirtan? Koronaadhaan jiruuf jireenyi manaa maal fakkaata? Kunoon akkuma agartan kana yeroo takka gabbaanee qilleensa qe'ee jiraannutti gabbaanee fudhannaa. Isinoo maal jirtanii amma qilleensa bareedaadhaatu jira. Ganaafataa jenna gabbaanee yeroo takka amma ganama waqtiinis laftinis ganama gabbaaneeti qilleensa bareedaa kunoo fudhannee mana dachaanaa jechuudha nuti. Akkasiitii isinoo maaliif jirtanii haala keessa jirtanii fi waan takka walirraa haa odeeffannu isiniin jechaadhaati. Koronaan kun eegamana nu galchee waa hedduu nu barsiisaadhaa jira. Taayituu isinitti haasawaa. Akkasiitii koronaan kun eegamanatti gallee waa hedduu nu barsiisaa jira. Akka waa gartee jireenya manaa taa'uudhaa wal barannu nu godheeti jira tokkoffaadha. Mana taa'uu namni hin danda'u dalagallee qabaachuu barbaadu. Qilleensi alaa kun waan guddaadha. Waan ilmi namaa yeroo barbaachisan gabbee argachuu hawwu waan ta'eef mana keessatti qilleensa gahaa hin taane argatta. Alatti gizee gabbaati qilleensa bareedaa qaama guutuu kana shaasii godhaa si bohaarsaa irraa gammadaa yoo barbaaddes keessa deemtee shaafataa zanaa jetteeti mana namni gizee dura gaafa duraa jechuun mana namni hirriiba qofaaf yaadata malee ooluudhaaf hin yaadatu taa'uudhaaf hin yaadatu. Mana isaa keessattuu yeroo hedduu namni mana ifiidhaa kana hin fardeessu. Mana isaa taa'urra mana nama biraa fa'aa dhaqee wajjin taphatee bohaaree gammadee saahiba isaa dhalaanis saayibsitti geelee yaanii geelee hiisan fa'aa bira dheeyite zanaafataa yaanii wal odeeffatanii waliin haasawanii fa'aadha wal biraa deema namni. Koronaan dhufee namuu mana ifiitta namni mana ifii warri dur bira dheeysuunis xiqqoo fuula si jijjiiratanii kan booda dirqama manuma kiyyaan na baasaa jetta. Kana waan ta'eef koronaa waa hedduu nu barsiisee dhugatti. Gartee namoonni duraan dirqama bakka hojii dhaquu qabanis namoonni tokko biyyoota gurguddatan keessattuu mana ta'anii akka dalagan ayyamamee jira. Kana waan ta'eef koronaan kun yeroo takka khayrii dhufee wanni jaa'ini fuuma akkanaa tana fa'aa ilaalaniiti. Akkasiitii waamee gaar dhaabbattee zinaanni dhaabbattee farshoo dhuguun ni dhaabbattee deebii namni duraan gartee wal jaalanna maalii jee walitti dhufuunis walirraa qaxxee tan hunda keessa ibaadaan rabbiitis bareeddee jirti toltee jirti. Kana waan ta'eef gaa rabbi nagaan itti haa ta'u uummata Oromoodhaa hunda biyya alaa jirtaniif biyya keessa jirtanillee silaa xiqqoo waa jechuu barbaannee waqtiinis ramadaanaa waa hedduu hin dubbannu nagooma salaamtaadhaan isin gaafachuudhaa dhufe. Bakka jirtanitti rabbi umrii isin haa dheereessu fayyaa dheertuu rabbi isin haa kennu umrii irraa geessaa rabbi haa kennu fayyoota keenya kanuu qabsaa'uudha jiranis yeroon tun tanama eebbisanii malee tanama abaaranii miti. Akkasiitii garuu gantuu fi namoota Oromoodhaaf hin taane Oromoodhaaf hulii fi mataa isaanii tufuu hin ta'in eebbisuu hin qabnu. Waqtii sana keessa hayyoota keenya namitti amannu dhugaasanii bilisa nu baase jennee san eebbisuu qabna. Du'aayes godhuufii qabna. Akkuma gartanii nama jaalataniif yoo du'aayee godhan dhugumatti rabbiin qeebalu malee hin dhiisuu jaansan. Akkasii aadaa fi abbaa keenyas keessa yaadachaa du'aayee bareedduu hayyoota keenyaa fi uummata Oromoo maraaf haa goonu isiniin jaa. Galatoomaa ulfaadhaa jabaa.